Maqaanko Magarsaa Waantiiraan jedhama. Yuunivarsiitii Harammayyaatti muummee ikoonomiksii waggaa lammaffaadha jechuudha. Nuti barattoonni Oromoo mooraa sana keessa jirru guyyaa gaafa bultii 30 kaasee gidiraaf rakkina uummata keenya irra ga'e balaaleffachuudhaan wayyaa gurraacha uffatanii deemtan jedhanii nu qabuu jalqabanii jechuudha. Haalli isaan to'annaa jalaan bulchan kunis kaan osoo kaafeetti galuu, kaan osoo cheerchii mana amantaa adda addaatti galuu jechuudha. Kaan immoo bakkuma taphaatti qabamee gara mana hidhaatti nu guuranii jechuudha. Sanaan booda mana hidhaatti eega nu guuranii booda nyaata kan jedhamu nam tokkoyyuu nuuf hin dhiyeessine. Dararaa cimaan nurra ga'ee jechuudha. Nuti halkan galgala gaafa nyaata nu fidu waan uffannee dhabnu hin qabnu qullaa keenya ciisaa turre jechuudha. Guyyaa 3 kan mana hidhaa keessa turre jechuudha. Yeroo nu nyaata nyaannu immoo galgala jechuudha. Qaama seeraa afurtuun doorsisaa jechuudha yookiin nu eegee nutis kan. Innis poolisii gibbii, poolisii Oromiyaa, federaalaa fi makalaakiyaa jechuudha. Dararaa cimaatu barattoota Oromoo irra hin sanbata dura bari jechuudha. Gibbiitti nu ajjabsiisee paatroolii 6 nu kaamsee jechuudha. Humnaan nu daddarbatanii nu dhiitanii humnaan gara godina Harargee ba'aa magaalaa Harammayyaa nu geessanii jechuudha. Sanaan booda achi nu rakatanii achitti illee dararaa cimaan nurra ga'ee akkasitti achi nu kaamsanii turanii jechuudha. Gara biyyaa galtuu nuun jedhan osoo nuun hin beekne jechuudha. Akkamitti gara biyyaa gallaa? Uffanni keenya achi jira, shaantaan keenya achi jira. Nuti waan nurra jiru duwwaa fannee baanee jechuudha. Kana gaafa nuun gaafannu kana uumaa isiniif hin beeknu nuun jedhan. Moobaayilii ijoollee shamarranii keenya irraa fuudhanii, ijoollee dhiiraa irraa fuudhanii, doorsinni addaa ijoollee shamarranii keenya irra ga'aa ture, ijoollee shamarranii keenya cunqursaa turan. Moobaayilii qabeenyaa keenya nu saamanii qaamni hidhatee hunduu saamicha nurratti geggeessee jechuudha. Kanarraan kan ka'e sanbata dura naannoo sa'aatii 3 jechuudha halkan galgalaa jechuudha. Paatrooliin ajjabee gara kanatti nu geggeesse jechuudha. Haalli ture walumaa gala kanatti fakkaata. Yaada dabarfattu yookaas dhaamsa ergaa dabarfattu yookaan ergaan ani dabarfadhu barataan nu keessaati qabamee reebamee reebichi cimaan irra ga'e sana fi qawweedhaan reebanii caccabsanii jechuudha. Harka isaatti sansalata kaanii kaambii federaalaa yookiin kaambii makalaakiyaa geessanii nu jalaatti dararanii bakka inni guutee isaa hin beekne barataa Baayisaa Alamayyoo dipaartimentii agroo biizinesii irraa ammayyuu bakka inni guutee hin beeknu waggaa 3ffaa jechuudha. Kana malees barattoonni Oromoo ammayyuu dararaa guddaati irra jira jechuudha. Dararaan kun maaloo mootummaa yoo jiraate mootummaa yoo hin jiru ta'e haadhiisu mootummaa yoo jiraate dararaan kun akka nurraa ka'u. Sabaan nu qoodee gochi kun kan nurratti raawwate ijoollee godina 3 duwwaa jechuudha. Nuti qabamuun keenyas jalqabu akka isinitti hime ilaalameeti jechuudha. Xiyyeeffannaan addaa nutti ta'e yeroo hundaa doorsifamaa jiran ijoollee shanee jedhanii nu caccabsanii nu reebanii keessumatti micaan Baayisaa jedhu kana shanee keetti gali ati shaneedha jedhanii caccabsanii sanafiidhaan ajjeesanii sansalata itti kaanii ammas du'aa fi jiraasaa waan hin beekneef mootummaa yoo jiraate kan akka nu uffata arganne hin qabnu dokumentiin keenya hin dhufne nu waaqaan inni bira kan moobaayiliin barattoota shamarranii moobaayilii lama bade dubartoota ammoo akka qaama ofiitti akka shamaraatti ilaalanii dugda keessa dhiitan hangana hin jedhamne irra raawwataa ture. Waan ulfaataa fi waan nama gaddisiisu jedheetii yaada. Haalli mooraa sanaa wanti uffata buluu jiraate yookaas immoo isa duratti utuu gochi uffata gurraacha uffachuun duratti ture maal fakkaata? Gochi uffata gurraacha uffachuutiin duratti ture kanuma waliin beenu kanuma uummanni Oromoo beeku didirfama uummanni Oromoo ragaa jiru kana haa dhaabbatu kan jedhu yuunivarsiitiin Haramaa akkasumas yuunivarsiitiin biroo kan akka Jimmaa barnoota yeroo dheeraaf osoo hin baranne dabarsaa ture. Rakkoon kun ammoo maaliif jennaan barattoota akka keenyaa kan haadhaaf abbaa hiyyeessarraa bahanii yuunivarsiitii garaagaraa irratti reeffi isaanii fe'amee gara maatii isaaniitti deebi'aa irra jirurraa quuqamni hanganaan dhagamee jiruuti barnoota saddaqne jechuudha. Shororkeessummaa biraan qabu. Kan immoo kan har'aa kan gocha kanarra nurraan ga'e ijoolleen Wallaggaa maatii isaanii ayyaanaaf hin bilbilanneef. Rakkoon achi jiru maali? Uummata Oromootiin adda uummanni kun waan jedhu sammuu keessan dhufeeti barattoonni osoo mari'ataniitu bakka tokkotti hin gurmaa'in uffatuma gurraacha uffatameef rakkoon hanganaan gahe jechuudha. Isin shororkeessitoota isin shaneedhaan jechuutan taakaanii hin jiru bakka yoo barbaadan bosonatti galaas keessa teessanii
majeexanii hin qabdanii sababa keessanii gibbii rabbashamuu qabu bakka jechoota garaagaraa nu jedhanii garaan madeessanii. Barataa baay'isaan kuni yakka isinirraati adda dalage moo badiinsaa maalidha? Mooraa isinirraa addaatti hidhamee ture ammoo maalirra jira? Badii balleessanii waan akka akkuma keenyaa jechuudhaanis karaa marratuu deemu qabanii guyyaa masananus qabamnee bakka tokko dhaabbataa irraa inni karaa darbu dhufee saboollee qabanii salafii qawweetiin dugda keessa dha'anii kabalanii achii booda harka isaa walitti cabsanii baay'eetu mali bakka achiin nu keessaa baasanii bakka tokko kaa'anii nu dabarsanii makiinaadhaan nu fuudhanii deemanii bakka isaan itti geessan hin barree ijoolleen gaafa odeeffannoo nutti himan immoo harki isaa hidhamee kaambii waraanaa keessa jira. Isa booda garuu yeroo iyyaafanneen immoo bakka inni geeffamu hin baramne nu jedhan. Yaada nulaatteef galatoomne jecha ergaa dabarfattu walii galatti. Ammallee waraanni sun miidhaa cimaa nurratti geessisaa ture. Ijoollee durbaallee xiqqoo masee saayikooloojii namaatiin waan hin tolle alaanama dugda koo keessa na dhiiteera waraanni tokko jechuudha poolisii federaalaa. Nu kabalaa nu dhiituu jechoota nu barbaachifne nu jedhu bakka ammas ijoolleen achi keessa jiranii akkuma nu barbaadanii irra nu argitan kan ijoollee sanaa Oromoo dirmatee isinillee dirmataniitiin jedha ammas ari'amuu keenya irratti illee sababa ari'amneef hin beennu ammas sababa ari'amneef kan hin beenne ilaalcha akka nu godhamu uummata Oromoo kan nu dirmatu barattoota Oromoo illee akka nu bira dhaabbatanii jedha. Haalachi dhufu keenya inni keenya fudhatee konkolaataa yaabbatee deemaa jechuudha. Uffanni qabaatu. As magaalaa Finfinnee erga dhufee garuu qaama kamiin simannaan akka gatamu wayii as qabannee jirra. Nuun gama keenyaa wanti nuti qabachuu barbaannu barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitii Haramaayaa keessa haala kanaan beekamaa jiran hirmannaa uummata Oromoo sababii barbaadanii uummati keenya nu dirmatee akka nu bira dhaabbatuu fi murtoo haqaa hin taane kan murtoo jabaa kana akka nu biraa ka'uuf uummata keenyatti dhaamachuu barbaanna. Gaaffii yaada jalqaba nurratti irratti barattoota godinaalee sadiitii jetteetta. Isaan kun aga baay'inaanii akkamiidha? Maaltu irratti gara godina kamiirratti isin arganii? Barattoonni kun keessumattuu jalqabaa jechuudha. Ijoolleen Wallaggaa atleast yoo xiqqaate jechuudha aga barataa 60 ta'uu jechuudha. Ijoolleen naannoo Shawaa aga barataa 5, ijoolleen naannoo Arsii aga barataa 8-9 ta'uu jechuudha. Kanadhaa kana duqqoofaa dararaa nurratti gaggeeffamee kana jechaan ibsannu adaraa obbolaa keenya achitti hafe akka mootummaa nu qaqqabu jedha. Ayyee kanarratti barattoota naannoo Wallaggaatu baay'ata. Kun immoo gara Wallaggaatiin rakkoon akka biraa jiraatullee nuufsuu yaala. Qophoodiinsaan kun yookiin immoo Wallaggaa irratti xiyyeeffachuun kun godina kana irratti xiyyeeffachuun maaliif baay'ate? Maalirratti hundaa'eetidha? Jalqabumayyuu jechuudha. Ala neetwoorkii fi ala miidiyaalee adda addaadhaan wal qabatee Wallaggaa irratti nuti sagalee maatii keenyaa dhageenyee hin beeknu jechuudha. Ayyaanaan dura dursee torbee tokkoon dura jechuudha. Sagalee maatii keenyaa dhageenye abbaan keenya haati keenya du'a isaa hin beeknu jechuudha. Firoota keenya hunda. Kanaaf nuti dhukkubsannee iyyuu achi keessatti dararaa cimaatu nu dhagee yoo nu mana yaalaa dhannu qoricha diidaa bitadhaa nuun jedhu. Nuti hooma maatiin keenya osoo dalagee nuuf hin argin waa tokko argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf baay'ee miidhamnee jirra. Ijoolleen godina biroo kanneen akka Arsii fi Shawaa immoo gadda nutti dhagahame kana. Oromoon tokkicha Oromoo yoomuu quba ol qaba inni Oromoo tokko jechuudha. Nu duukaa akkasumatti nu duukaa ibsachuudhaaf akkanuma osoo deemanii kan qabamanidha jechuudha, kan to'atamanii jechuudha. To'atamuun keenyas bakka tokkotti osoo hin taane bakka garaagaraatiin nu guuraniitu nu to'atanii kana natti fakkaata. Ayyee amma yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti maaltu adeemsifamaa jira? Barattoonni kaan barnoota muummee barnoota biraanis barachaa jiru moo akkamiidha? Maaltu adeemsifamaa jira yuunivarsiitii mooraa Haramaayaatti? Egaa amma nuun achi turretti barnoonni waan eegale miti jechuudha. Barnoota kanallee dhaqaa jedhaniitu wattaadarri yookiin poolisiin federaalaa makalaakiyaan nu doorsaa ture jechuudha. Nu reebee guyyaa 3 kan ta'u nu reebee gara kilaasii nu ergee nuti sammuu ittiin barannu hin qabnu jennee jala callisne inni garuu haga yoonaa dabaa nurraa hin dhaabne jechuudha. Kun immoo nurraa dhaabbachuu qaban jedhani.
dhaamsa xumurarratti namoota barattoota Oromoos ta'ee namoota Oromoo naannoo garaagaraa jiraataniif dabarfachuu qabaatte carraa kanaan dabarfachuu dandeessa. Egaa ani Oromoo bal'aa kanaan kan hin jedhu Oromoon dhiiga tokkicha qaba. Oromoon kaayyoonni irratti walga'ee kaayyoo tokkicha qofa. Kaayyoon keenyas bilisummaadha. Kanaaf Oromoon Wallaggaa jiru, Oromoon Shawaa jiru, Oromoon Arsii jiru, Oromoon Booranaa jiru, Oromoon Gujii jiru. Tokkicha waan ta'eef Oromoon bakka jedhan martuu gocha nurratti ta'aa jiru keessumatti lixa Wallaggaa fi kanneen akka Gujii kanarratti yoo nu birmatan jedha dhaamsa ni qabu. Odeessi qabdan kan biraa jira mooraan keessa maal fakkaata? Haalli naannoo sana jiru hangamaatti waan nuti dhageenye barattoonni shaantaa baasuudhaaf gaafa dalilee baasuun hin danda'amu jedhameera. Ammayyuu warri hafanii obboloonni keenya kan nu fakkaatan miidhaa gurguddaatu irra gahaa jira. Namni immoo uffata malee jiraachuu hin danda'u. Maateriyaala dhala namaa isa barbaachisu keessaa inni hangafa uffata. Kanaafiyyuu wanti danda'amu yoo jiraate obboloonni keenya warra achitti hafanis dararamaa gatii jiraataniifiyyuu isaaniifis furmaanni kenname nuufis furmaanni kennamuu qabaan jedhan kanarratti. Dhumarratti ergaa dabarfattu walitti qabiiti. Ergaanii dabarfadhu obboloonni koo warri achirraa ba'anis ta'e warri hafnis ta'e Oromoon kallattii arfaniin jiru hundumtiyyuu tokkummaadhaan dhimma Wallaggaa qofaa osoo hin taane dhala namummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru. Yuunivarsiitii kam keessatti, godinaalee kam keessatti, aanaalee kam, gandoolee kam keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru ammayyuu qaama ilaalamuu qabu otoo irratti nu sakatta'ame yeroo dhiyoo keessatti tarkaanfiin fudhatamu yoo jiraate ulaagaan sirreeffamuu jiraate qaama kamiinotoo nu sirreeffame nan jedha kanarratti dhaamsa godhu. Oromoo gocha akkana nurra raawwataa jirra. Waan soba hin taane kan qabatamaan arginee nurratti mul'ate waan akkanaa kana uummanni Oromoo tokko ta'ee haa balaaleffatu. Barattoota keessan bakka jirtanitti quba qabaadhaa. Uummanni Oromoo walaa beekuu jedha. Tolee, galatoomii.